Harri Sanbataa Agayya tokko 2026 akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo. Har'aata biyyoolessa Oromiyaa irraa gabaasa tarkaanfii qabannee dhiyaaneerra. Gabaasa kana waliin ani wabii biyyaati. Waboon Arsiibaa aanaa Seeruu Abbaas keessatti diina aleele. Adoolessa 31 2026 abdii fi wanteen sabaa waboon zoonii kibbabaa Oromiyaa halkan keessa itti seenuun adoolessa 30 2026 toora sa'aatii 4tti loltoota bilisiginnaa yeroo dheeraaf uummata nagaa iraarsaa turte. Godina Arsiibaa aanaa Seeruu Abbaas magaalaa aanaa ganda duwwaa tokkotti tarkaanfii ilaalessaa fudhateen loltoota diinaa hedduu du'aa fi madoon adabee mooricha keessaa baqachiisee jira. Tarkaanfii gootichi sabaa fudhate kanaanis sodaa jabduu keessa galuun loltoonni bilisiginnaa iddoo baqatte bultee ganama gara mooraatti ergaa deebitee mooricha kana irraa nu boqqaasaa yookaan humna nuuf dabalaa malee nuti hin teenyu jechuun jeequmsa uumuun mana hawaasaatti baqataa jiraachuu odeeffannoon nu qaqqabee ni ifoomsa. Tarkaanfii jajjabeen fudhatu hanga bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaatti jabaatee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoo. Aanaa ammayyaa keessatti saamichi jiraattota irratti ergamtoota bilisiginnaan raawwatamu cimee itti fufe. Jalurgufaa diinaa waan qindeeffate qaba. Godina Kibba Lixa Shaggar aanaa ammayyaa ganda qoraattii jedhamu keessatti gaafa adoolessa 31 bara 2026 murni saamtota bilisiginnaa qonnaan bulaa maqaan isaa Obbo Waaqumaa Baabushaa jedhamu jalaa horii gaaffaa 5 jalaa uffatanii deemuun maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka maddeen himanitti qonnaan bulaan kun badii balleesse qabaatee osoo hin taane maqaa obboleessa keetu bosonaa hidhatee nuun lolaa jira jechuun yakkanii saamuun maddeen ONN itti himaniiru. Aanicha guutummaa keessatti ergamtoonni faashistii bilisiginnaa umrii impaayeratti dheeressuuf tooftaa garaa uumanii hawaasa iraarsaa jiraachuu irraan kan ka'e jiraattonni akka itti ba'anii galan dhabanii yaaddoo hamaa keessa kan jiran ta'uu gabaasni ONN dhaqqabe ni ifoomsa. Aanaa Shanan Dhuggoo keessatti humnoonni waraana faashistii bilisiginnaa jiraattota dirqamaan gara leenjii waraanaatti guuruun dhaga'ame. Dabalata isaaf jaalsabaafan waggaarii. Godina Lixa Harargee aanaa Shanan Dhuggoo araddaa gabbisirraa lukkeeleen bilisiginnaa gaafa adoolessa 31 2026 dargaggoota hedduu dirqamaan qabuudhaan gara mooraa leenjii waraana sirnichaatti guuruu fi namoota manaa dhaban ammoo haadha manaa isaanii qabanii hidhaatti naqaa jiraachuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Haaluma kanaan namoonni dirqamaan qabamanii gara leenjiitti fe'aman kanneen maqaan isaanii nu qaqqabe Bareentoo Mohaammed Nabiil Aliyyii Abdallaa fi dargaggoota biroo baay'inaan hedduu ta'an waliin ukkaamsuun gara mooraa leenjii sirnichaatti geessuu eeranii jiru. Akka jiraattonni dubbisne himanitti dargaggoonni kunneen jiraattota godina Baha Harargee aanaa Malkaa Bal'oo araddaa haqa mul'is magaalaa jal'oo kan ta'an yoo ta'u daldaltoota mana suuqii yookaan dukkaana isaaniif mi'oota bitanii osoo galaa jiranii lukkeeleen bilisiginnaa daandii irratti qabuudhaan mi'oota isaanii hunda harkaa saamanii gara mooraa leenjii sirnichaatti geessuu eeranii jiru. Sirni bututee kufaatiitti dhiyaate bilisiginnaan deebi'ee bayyaannachuuf jecha lukkeelee isaa uummata Oromoo irratti bifa addaan qindeessee bobbaasuun dirqamaan abbootii maatii hammanan jedhamne golee Oromiyaa mara keessaa gara waraanaatti naqee daa'immanii fi maatii hedduu jireenyatti hadheessaa jiraachuu fi dhiittaa mirgoota namoomaa daangaa darbee ilmaan Oromoo irratti raawwachaa akka jiru irra deddeebiidhaan gabaasaa turuun keenya kan yaadatamudha. Godina Wallaggaa aanaa Qondaalaa keessatti loltoonni bilisiginnaa uummata nagaa dirqamaan ukkaamsuun gara leenjii waraanaatti ergaa jiraachuun beekame. Jalwabii biyyaa dabalata qaba. Murni ilmaan Oromoo akka qoraanitti bobeessuun aangoo barcuma siyaasaa isaa dheereffachuuf dhamaa jiru bilisiginnaan godina Lixa Wallaggaa aanaa Qondaalaa ganda Baamsoo fi Maree Suuqaa keessaa adoolessa 31 2026 irraa eegaluun maanguddoota daa'immanii fi qeerroowwan dirqamaan afaan qawween ukkaamsuun lola Oromoo hin ilaallanneetti hirmaachisuuf gara dirree waraanaatti guuraa jiraachuu jiraattonni ONM'if gabaasan. Akka jiraattonni ONM'if ifoomsanitti kaabinoonnii fi loltoonni PP yaaddoo fi rifaatoo guddaa keessa seenuun ija isaanii asheboon dhiqachuun mootummaa keessan irratti lolatu banamee jira waan ta'eef dirree waraanaatti deemuu qabdu jechuun ummata goomsuuf yoo yaalan ummannis shira murna PP irratti dammaquun bakkoota garaagaraatti baqachaa jiraachuu jiraattonni itti dabaluun har'aata biyyoolessa Oromiyaaf ifoomsanii jiru. Murni bilisiginnaa lola bakkoota garaagaraatti irratti banamee jiruuf banamuuf duumessi waraanaa guutee jiru shororkaa'uun ilmaan Oromoo dhumaatiif qopheessee aangoo barcuma siyaasaa isaa dheereffachuuf dhamaa kan jiru yoo ta'u sabni Oromoos lola murna bilisiginnaa irratti gaggeeffamaa jiru irraa ija isaa kaasuun qabsoo bilisummaa isaa waliin hiriiruu